رب زعفو إن شاء الله دعاء مسكونها دعوتنا كنيا فتاة دعاء جونا يس دعائنا قداتي لكن كوينا رب اللونا كملنا فيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتور دفتاي وجود تكينيا أكم نجي قبضني جرتني جبارتني بقى جراتن جتشا هران تنا فتيان مالكبتي رفتو جتن فتيان هران تنا تكو دكوبا دعائنا قدا أوردر ستكيا تكونا دكوبا ويا لما جه حاكم اللي دقي الحمد لله رب العالمين دعائي ما كيسا إن بربات ساجد في نسبه دعائنا ما هدو كيسا كانما قبل مو رب ما بيكا أكسي دعائنا قدا دعائن كيسا هدو نبربات ستاوتو تكيا هدو نسنين جالدا هدو نسنين كبجا دعائي تيسن هدو نفيدتي سنيفين فيديو سنمري guyyaa lama dhukkubee ture akkasitti balloo bilbilee yaamee balloon haakima nageesse alhamdulillah balloo asumarratti balloo hedduu galatoonfachuu barbaade obboleessa rabbiin jazaasiif haa kafalu guyyaa guutuu yeroo ta'e otuun qusatiin na wajjin oolte haakima kaaniif kaan jidduu na wajji deemaa oolte galatoomii jazaa rabbisi haa kafalu rabbiin murisi haadhee rasuulmaan kee keessa hedduu na wajji laffa'ee otuu niifatiin otuun dadhabiin نوجي جاج فيجي أسبيجي بيجاكو تاكيمة ناندي ما أولي الحمد لله دعوتو تخيا قرو نمني نمني ما دكوبستا نمني المنا ما نما دكوبستا الحمد لله أني تكو ندكوبه هدولي متتكو ما ندكوبه الرمو فيا أهل فياتي الرانتن تكو ويادا تواس بدي وهندس check up godheetin jira alhamdulillah fayyeetin jira watakayyaad dawina du'aa ma keesan najina daabada du'aa keesan hedduu na barbaachifti yaa daawwattoota kiyya isiniin jaaladha isiniin kabaja hedduu najina daabachuu jirtanii isinis comment na jajjabeessuu jirtanii keessaan dhuftanii na bilbiltanii jajjabeessuu jirtanii hedduu isiniin kabaja isiniin jaaladha rabbi umrii isin adeeressu rabbi hamtuu isinirra haa qabu galatooma ulfaadha namu bakkuma jirtanitti ربي مريسنا هديرسو أرانتنا غيانس غيا مولداتي أرانتنا دلوتا نبيو كينيا نبيو محمد صلى الله عليه وسلم دلوتا ساني غيا دلوتا ساني كبجون اللي ركادا غارو غيا دلوتا ساني تي كبجون حرامي وما سان جانا جساني كبجون ملي غيا دلوتا ساني كبجون ركادا تناتنا جدو anis ka guyyaana ramolida kanumaan tana keessatis kanumaan dubbadde baga isiniin gahee guyyaa dhalota nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam tana jiddu kunu akkana jirra kunu hamzaan kiyyas fayyeetin jira alhamdulillah rabbil alamin garuu yaaddaynaan irra kunu hamzaan kiyyas na wajji jira ma salaam alaykum ji isas dikkoon irraa dhukkuba ديفك كان الراقبة نمو كبران نجيك أمنا نراجع دينا دعاء مكيسن بربانا نفعنا ترى إسين جالنا إسين كبجنا إسين ديرده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا تجدا وتتكيا أكبرك سنين جت تكون كبيتي برلون حكيمنا جيسه كنو ديجنا الرافود ديماني مانتنا منا كفلي ما ديجا الرافود كيس جرا ديجا كانوا ديما يجودا أكستي هنوتي هدو اللي مرون دنديني مالك دلان هدو كيس جرا مرون دنديني واتكون سني مري تنمو سغلين جلتين غبي سغلين را تورابي يجوكيا ديفمانا غودا أكدوائنا غوتاني فين angana sin warabe alhamdulillah garu no digan kannetin tikko tatenya ikanna akka hedduu maruun ni joine ballo angana maru jira akkuma isinin jetti ballo bilbile yaame isumaat no dararamu jira bakke hedduu achi dagaas deebi'a achi deema hedduu guyyaa guutuu yeroosa otu wan qusatin na wajjin guyyaa guutuutti oole haa galatoomu isaallee galatoonfachuun barbaada walii gad na wajjin deemaa walee guyyaa guutuu akkasii haa galatoomu
Nuti amma dhiiga kan nuti jirra. Gizee dhiiga kan ni booda. Kanatti gamma dhiiga narraa fuudhu jirti. Gizee dhiiga narraa fuudhanis waan ja'anis isiniif hima. Garuu ammaan tana xiqqoo nu tursiisanii achi keessa egaa dhiiga nurraa fuudhan booda sa'a lamaa akkana tatteenyee eegganna. Yeroo san namaaf hin kannanne waan jaangaa nama eeyina kaayirumaa humaa rakkoo hin qabu xiqqoo na dhukkube akkasitti du'a manaa godaa isin du'a keessan jabaadhaa isin injaa. Fatih agar Rabbi saafu rakkoon qabdu jechuun nama dhukkuba Rabbi saafu inshallah du'a masi goona daawwattoonni keenyaaf akka du'a si godhume. Du'a ina godhaatiin xiqqoo dhukkube irra bal'oo naaf manna fide kana ammaan tana tatteenyeeti dhiiga amman kanne waan isaan jaanganiin eega tatteenyee eeggachuu jirra. Akkasitti du'a nafaana tura. Kana qofa matamma zeeroo fi kana muqaddiyaa kana si goona rakkoon qabu. Dhiiga fide Korpaa gartee muqaddas seenee jechuun ciccita muqaddas goona. Yoo jaamana akkuma keessa dhalaan hedduu keessa jiran ayyamanii garuu aanganuma du'a ina godhaaf jecha viidiyoo tana si maruu jirra. Ganama kana na dhukkubee bal'oo dawwaleetti yaame. Akkas taakee mana fide galatoomni gaaballo. Akkasitti naa kan fidee daawwattoota hordoftoota keenya Fatihaaf du'aa godhaa hedduu jaalatanii inshallah gaa mee akka calotti du'aa godhanii isin jannaa xiqqoo dhukkubee Rabbi haa fujaa du'aa godhaa fi uligaa muqaddiyaas gaa zeeroo muqaddiyaani ulii sira kamna rakkoon qabu inshallah ni fayyataa waan akka yaadin. Amaana fayyaa. Yaada akkas godhe hedduu yaadinatti inshallah baarillee warra mudachaatanii walitti leezii fayyisaa rakkoon qabu. Yaadi waan akka hedduu yaadin naan jaani. Garuu amma dhiiga kan inni harkaan jira waan isaan jaanganaa laalla. Inshallah faana turaan isin jenna. Daawwattoota kiyya kunoo kiflii reefuu bakka laaboraatooriitti bakka dhiigatti kan nameetti maraammaran laaboraatooriidha. Akkasitti dhiiga kanneetiin bahee kunis kiflii biraati. Kiflii dhiigafaa jechuun maal jaaniin bakka dhiigni giffiitti maraammaran kunis dhiigni hir'ina qabamoo hin qabu bakka itti ilaalanii daqdii jaanii afaan arabaan daqdii kiyya ilaaluutti hin jira. Akkasii bakkee gilikoosii muqaddiyaatti kaayyatan asii dawaa adda addaa waliin naqanii muqaddiyaan akaayuu deema. Garuu ani hedduu waan amala hedduu duraan hin qabneef irratti harkotti hin jira. Waa xiqqoon na aarsaa aara hin danda'u. Hedduu aaraa waamuma xiqqoo na aarsiti. Dooktarillee akkasuma naan jee wallee ulfa kanaaf hin si'a hedduu amalaan na jijjiirame waa xiqqishoon na aarsaa. Hedduu naarinii naan jee aara hin baay'isiin naan jenninis ammas dhiiga hir'inas waa xiqqoon qaba. Akka biraati immoo nagee fayyaan qabaa. Kanoo dhiiga kiyya ilaalee hir'ina qabda naan jee dhiiga garuu hedduu naarinii aaran baay'isiin naan jaanii hin yaadinis naan jaanii inshallah isin du'aa manaa godhaan isin daawwattoota kiyya kunoo amma muqaddiyaa naa kaayuu deema muqaddiyaa godhadheetin. Guyyaa 2-3 akkana deddeebitaa naan jaanii muqaddiyaa bakkuma naannuma faarmaasii si bira dhiyaattutti godhe mustashfaa guddaadha. Akkasii godhadhu naan jee guyyaa 2-3 deddeebii naan jaanii garuu alhamdulillah niin fayyaa inshallah isin du'aa keessan jabaadhaan isin jaa. Kunootti gaa daawwattoota kiyyaa bakkee tanaas muqaddiyaa kaayachuu deema. Gilikoos jechuu kiyya. Kunoo amma muqaddiyaa naa kaayuu deema. Karaa kana rakkoo jira. Xiqqoo dhiiga hir'ina qabdaa jiranitti kana keessattis viitaaminaa fi waan hedduu waliin nannaqanii. Naati kana jiraan du'aa jabaadhaa isin jaa. Heddullee dheeradhee maaliif sagaleen silaa kan nuti haasa'u jirruu fi kan inni waraabu jiru wal addaa ta'us hin beekne garuu sagalee hedduu wacaa jira. Namaa jira namaatu haasawaan cinaa wal keessa nuti taateeti akka tokko nama jeeti. Saniifin sagalee isinii qabu jira. Kanumatti gamma muqaddiyaan rakkabu jira. Yeroo muqaddiyaan rakkibee kan hedduu namni hafuura fudhata ni rafaasi. Hedduu bareedduudha. Hirribaafis dhiigaafis hundaafis. Kanoo amma muqaddiyaa kaayyannee
finne karagalaa deemuu deemna dawaas bitanneetuma achuma karagalaa deemuu deemna. Nuti kataawwattoota kiyyaa hedduu naaf galatooma. Isinumaa fi kanatti hin jira jechuu kiyyaa. Guyyaa 3 akkana dhabameet hin jira. Jidduutti na dhukkubee kun amma gala deemuu jira. Maal fatee arginu deemaa? Xiqqoo afur fudhannaa qoyi. Rakkoon qabu ni hojii hojjechuun. Dhiigeen irraa fudhanii xiqqoo Gaadda kana fitattee jira xiqqoo. bakkee gaddisaa ilaallee xiqqoo fakkeenyaa ni bal'oo.